Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa neetwork kun qophii urjii dukkana keessatti qophii urjii dukkana keessatti akkuma barame sagantaalee adda addaa iddoo adda addaatti yeroo adda addaatti isin biraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Maarree sagantaa keenyan har'as gara Baashaggar magaalaa Adaamaa imaluudhaan qe'ee hayyuu jabaa tokkotti kan nuti argamnu. Hayyuun kun eenyu? Hayyuu jabaa Oromoo biratti dhageettii guddaa qabuu fi hayyuu akka qabsaa kamittuu hidhatee lole hayyuu sirbee dammaqsee hayyuu barsiisee gorsee hayyuun kun eenyu isaa waliin turtii bal'aa kan goonuu fi dhimmoota garaagaraa irraa kan haasofnu ta'a. Dhimmoonni nuti irraa haasofnus dhimmoota aadaa, seenaa fi eenyummaa Oromootiin kan wal qabatu ta'a. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa yoon isin jedhu qophicha qopheessuun isin waliin turtii kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaa ogeessi kaameraa fi teeknishaali Boggaalaa Habtaamuu waliin jira. Haga dhumaatti nu faana bu'aa. Akkam jirtu? Nageenyi isin badhaadha? Fayyaa akkam? Nagaa jirtanii? Fayyaa mi? Nagaa. Hayyuun ammoo gadaa jiru? Hayyee egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma dura isin ibsaatii ture hayyuu jabaan na biratti argaman kun akkuma jalqaba kaasaa ture hayyuu jabaa kaleessa Oromoo biratti akka nama kamiitiyyuu hidhatanii lolanii akka nama kamiitiyyuu yookiin akka hayyuu kamiitiyyuu barsiisanii gorsaniitii jiru akka aartii kamittis yookiin akka aartistii kamittis immoo sirbanii dammaqsanii jiru. Hayyuun kun eenyu kan jedhuuf jalqabas dhuma isiniif kaasatiin ture. Hayyuun keenya har'aa hayyuu Maammoo Gadaati. Hayyuun Maammoo Gadaa eenyu? Maal hojjechaa turanii? Maal hojjechaa immoo jiru? Kan jedhu bal'inaan kan laallu ta'a. Maal hojjechuu isaanii qofa osoo hin taane dhimmoota seenaa, dhimmoota duudhaa, dhimmoota eenyummaa fi dhimmoota gadaadhaan wal qabatan hedduu irratti isaa waliin turtii kan goonu ta'a. Haga xumura qophii keenyatti nu duuka bu'aan isin jedha. Baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan eegdanii. Hayyeemee gara gaaffii kiyyatti osoo seeniin dura Maammoo Gadaa yoo jedhan Oromoo waan baay'eedhaan beeka. Baroota hedduu dura akka seenaa keessan hawaasni beekuttis akka nuti dhagaa guddannettis hayyuu baroota hedduu dura hidhatanii lolaa turanii akka qabsaa Oromoo tokkootti qabsoo hidhannoo gaggeessaa turanii. Sana malees aartiidhaa yeroo itti aartistiin Oromoo darara adda addaa keessa jirti. Bifa aartiitiin waa'ee Oromoof Oromummaa irratti sirbitanii dammaqsitanii jirtu. Sana malees waa'ee Oromootiif Oromummaa keessattuu karaa amantiitiin, karaa seenaa, karaa duudhaa fi eenyummaatiin barsiistanii hedduu barsiistanii jirtu. Hedduus gorsitanii jirtu. Mee gara jalqabaatittiin isin deebisaa bara qabsootitti osoo seeniin dura haalli guddina keessanii akkam ture? Egaa akkuma ijoollee Oromoo hedduu baadiyyaattan dhaladhe. Amma umriin kiyya 78 yeroo an dhaladhu sanii uummanni Oromoo irra keessa sirna wannootitti yaa bulu malee aadaan adda addaa wanni adda addaa keessa seenne amantiin adda addaa keessa seenne naannoo keenya sanii Oromoo qulqulluu ta'ee bulaa ofiif wal bulchaa dubbii isaa hundaa seera Oromooti seera Gadaatti fixataa. Mana murtiin deemu, mana amantii biraa bakka deemu qabu, qe'ee isaa keessa mataan hin jiru. Uummanni kun qulqulluu waan tureef sirna qulqulluu Gadaatitti bulaa ture. Anis hawaasuma san keessattan guddadhe. Wanni yeroo san keessatti yaadadhuu fi waan tokko mataa keessa waa'ee qabsoo kan mataa keessa nakaa'e keessaa tokko yeroo sanii namni fira kiyyaa tokko hidhama. Gabaa galgala hoo galanii hidhamee akkanatti hidhamee jedhanii hoo dubbatan dhagaa. Yeroo sanitti immoo gandii kan jedhan kun hin jiru, waan jedhan kan jiru, hidhaa kan jedhan gurra kiyyaan calqaba guyyaa kanan dhagaa. Namni hin hidhamu waa'ee saatuyyuu. Amma kana waan dhaga'u haadhatii bira dhaqeetanii luka hidhamoo harka hidhamoo maal hidhanii jedhee gaafadha. Maaliif ani horii yoggaa hidhan arge malee nama hoo hidhan argeen beeku dhageetis namni hin ammas yeetoo sammuu biyya keessatti yaadeen beeku harka hidhamoo luka hidhanii morma hidhan akka horii hidhan kanatti hin beeku hidhaa jechuudha. Malee waan biraan beeku kanan gaafadha. Lakki akkanaa miti manatti galchanii itti cufanii naan jetti
hidhame maa jettaree akka jabbilee kanatti galchanii cufanii jeetan gaafadha. Yeroo sanii gaafiin kiyya wanni baay'ee ijoollummaa irraa qabee waan baay'ee gaafachuu nan jaaladha. Hoo raawwate maaliif hidhamee akkamitti hidhamee eenyutti hidhamee gaafiin kiyya kun itti fufa. Hoo kana warra poolisii jedhan tokkotu kan nama hidhu jira. Warra afaan Amaaraa dubbatu isaatu hidheenaan jetti. Kana dhagaa amma namni hin hidhama hiroorrifama nama akka horiitti hidhanii itti roorrisan kan jiru kuni hoo sanaan ijoollee gara umrii 8-9 natti fakkaata. Dhugaa san keessatti argame namni akkamitti hidhama kan jiru aadaa Oromoo keessatti argeen beeku horiidhaan maleedha. Kanaafuu namni hidhuun kun akkamitti waan seera maleedha seera Oromooti ala hongaafadhu boo namni hidhu kun Oromoo miti. Waan Oromoon taane tokko kan Oromoo miidhutu jira Oromooti kan roorrisu jira kan jiru tokko balaaloon yeroo sanirra qabdeeti na keessatti uumantu waa'ee Oromoo kana. Roorrifamuutu jira nama Oromoon taane tokkotu nama aduu safuu Oromoon beekne tokkotu Oromoo waa godhaa jira malee Oromoon ofii waliin hidhu Oromoo bira hidhaatti hin agarree kan jiru kun achirraa qabeeti sammuu keessatti uumame. Egaa achirraa mana barnootaa gallee mana barnootaa hoo gallu yeroo san keessa mana barnootaa keessa ijoolleen Oromoon jirtu ana qofatu jira. Dhiibbaa adda addaatu jira nama arrabsuu jira waan adda addaatu jira. Oromummaa kana jechuu kiyya garuu wanni san soo gaafii natti ta'u yeroo sanitti nu amma warri baadiyyaadhaa kunoo san qanani'aadha. Magaalaan amma qananiitu taate kuni hoo san magaalaa keessa namni ganza mallaqa qabuyyuu hin jiru. Nama araqee gurguruu maaloo gurguruu minamni hiyyeeyyuu wanni magaalaa keessa hoggaa dhuftu kan argitu yeroo nu magaalaa gallu san warri amma investara ta'ee abbaa manaa ta'ee maaloo ta'ee daldalee ganza argate kun hin jiru. Kanaaf magaalaan hiyyeettidha. Baadiyyaan immoo hoo sani dureecha ture soorecha baadiyyaa horiitu jira aannantu jira akka feeti. Nu amma ijoolleen baadiyyaa qananiitudha. Magaalaa hoo dhufnee mana barnootaa seennu ijoollee cittoo isinitti fi dabarsan fa'a nuun jedhanii sodaatan namni keenya nama cittaa minamni kana tagrita magaalaa keessatti waan akkana kanatu jira. Kanaafuu haalli jiruu keenyatii fi haalli tuffatama keenyaa kun jiruu gaarii kan jiraatu bifa gaarii kan qabu nuyi. Garuu ormi kun immoo oduun hin geenye bifaanis oduun hin geenye qabeenyis oduun hin geenye akkanumatti ka'ee sababni nu tuffatuu danda'uuf maal inni kan jiru gaafiin itti ta'a tureeyyuu. Kanaaf egaa wanna Oromoodhaa caalatti akka yaadu sababni Oromoon oduu jagna qabu oduu bifa qabu oduu horii qabu oduu biyya qabu sababni Oromoon kun gadi aansamee ilaalamu warri biraa warri yoo ilaalan isan geenye isan caalla jiru kun sababni isaa maal kan jiru kun kanuma kanaan wal qabateet kaayi balaaloon Oromummaadhaa wannuudhaa aaruudhaa quuxaa'uudhaa kun sababa kanaan wal qabatee nu keessa uumamee ture. Egaa calqabaa gizee Haile Sillaasee gizee mareet lafti kan qotee bulaadhaa jedhamee sochiin keessan keessan qabsoo keessa seenee ifatti ofiishaaleedha. Yeroo san 63 ani 1963 jechuudha. Barataa kutaa 8 ture. Hoggaasanii sababa kanaan qabsoo keessa gallee gizee Haile Sillaaseedhaa yeroo jalqabaatiif 1963 hidhamee ba'ee 1963 qabsoon lafa abbaa qonnaati yookuun ka'eeti gadi deebisanii 66 deebisee dhoohe hoggaa 3 booda jechaadha. Akkasitti dhufee egaa wanni sirratti dhiibban sirratti godhamu tuffii sirratti godhamu aadaan kee kabajamuu dhabuun ofii kabajamuu dhabuun ulfina dhabuun nama deemee gara qabsootitti galchuu waan hafuu miti. Yeroo Haile Sillaaseedhaa sanii jecha walaloo sirbaan jee tokkotu jira yaadannoodhaayi. Bakka fe'anillee deeman fagaataniitoo nugusaa wajjin oolan jabaataniitoo gaaris uffatanii waa fe'an nyaataniitoo kumaa kun hunduun guutuu namaa gatiidha holammiin ofii taate namaa gadiidha. Mugnuun buufatu egaa hundeen buqqaate namni sadda isaa maal godho hoo jabaate anas kana malee maaltu godhaana nyaate
fuulli calalaqee quufetti soo machaa'e hagam miidhaga hoduumni daalachaa'e. Guddadhus wajjumaan aadaa tantu harkisee tokkicha adda isaa eechagaa habbisee kan jedhu walaloo kana kan dabas gizee Haile Sillaaseeti. Bakka fe'anillee deeman fagaatanii too nugusaa wajjin oolan jabaatanii too gaaris uffatanii waan fe'an nyaatanii too humaa kun hunduun guutu namaa gatiidha olammiin ofii taate namaa gadiidha. Jechi kuni barannellee oduu barannellee angoollee argannee nuttillee tolee qananiine lammiin keenya tuffatamee aadaan keenya duuba dhiibamee adda keenya eecha gaanya guddadhus wajjumaan aadaa tantoo harkisee tokkicha adda isaa eecha gaa habbisee jecha habbisee jedhan kun qophisanii jechuudha. Namni tokko adda kaatee saba saawoo qabatee deeme malee kophaa kaatee qabeenyas argatee barnootas argatee igiruun ga'u. Duuban isaa hawaan fuulli calalaqee quufetti soo machaa'e hagam miidhaga hoo duubni daalachaa'e jedhe. Sittis bareede atillee bareeddee sitti tolu duubni kee hoo daalachaa'e duubni kee hoon bareedini bareedummaan fuula qofaayyuu gati hin qabdu. Ergaa jedhu dabarsuufan yoo sani gizeen kun yeroon kun yeroo Haile Sillaasee keessatti jedhee achirraa qabnee quuqamni Oromoodhaa Oromummaadhaan nutti dhagahamaa ture. Aartii kanas hogguma sanuu akka aadatitti ayyaana hoo wal geenyu walaloo kana akkalaa kana dabarsuudhaan quuqama amma hawaasa keenyaa dubbannaa. Oromoonis immoo nu malees uumamumaanuu aartistoonni Oromoodhaa kan uumamaan Oromoo keessaa bayanii yeroo hundaatu waa'ee gadda Oromoo waa'ee gammachuu Oromoo kaasanii sirbuun kun aadaa Oromooti. Oromoo waan hundaa gadda isaatis gammachuu isaatis aartiidhaan sirbaa geerraraan ibsaa sirbaan dabarsaa waan jiru waan irra ga'e hundaa gaddaa gammachuu isaa kan aadaa Oromoo keessa jira. Akkanatti nus achumarraa fudhannee egaa waan barannee nutti mul'ate kanaan walitti maknee tooyi waa'ee Oromooti irratti gizee Haile Sillaasee irraa qabee walaloo kanaanis ta'ee hidhamuunis ta'ee qabsootti seennee egaa yeroo dargiitis akkasumatti falmiirran ture'anii wanni isin dinqu haga amma ga'utti yeroo baay'ee wannoodhaan walii galuun kiyya baay'ee arga mul'atu. Dargii sun falminee Haile Sillaaseen falminee wayyaanee sun falminee haga ammaa geenye egaa amma immoo jaarsummaafuu kaa waa'ee falmiidhaan dubbannu waa'ee araaraa waa'ee jaarsummaa waa'ee magaalii gaarii yoo ta'e barbaanna akka qabsoofne amma akka sirna gadaatittis akka umrii keetii wajjinis deemu araarri yoo duubu'ee nageenyi yoo duubu'ee waan akkanaa kan hawwa jaarsi haaluma sanittan amma akkuma jaarsatti tokkootitti hawwii nagaa Oromootaan hawwaa tokkummaa Oromootaan hawwaa egaa isa rabbiin waa agarsiisuun jaakanuma. Hayyee damdamannaa aadaa eenyummaa fi duudhaa Oromoo keessatti gahee guddaadha kan isin qabdanii. Yeroo itti sirnoonni kaleessa turan keessattuu aadaa eenyummaa fi maalummaa Oromoo balleessuudhaaf hojjechaa turan keessatti isin gahee guddaa taphattaniiti ciccitanii akka aadaa fi eenyummaa suni duudhaa suni hin banne irratti kan hojjechaa barsiisaa bifoota garaagaraatiin tursiisuudhaaf carraaqqii isin gochaa turtanii. Mee yeroo sanatti maal hubattaniiti isin waa'ee eenyummaa Oromootti fi duudhaa aadaa isaati irratti kan isin ciccaa turtaniif? Egaa wanni agarre Oromoon aadaa isaa keessatti nagaan akka bulu, jaalalaan akka bulu, dimokiraasiidhaan akka bulu, jibbi akka hin jirre, gidiraan akka hin jirre, hidhaan akka hin jirre, miidhaan wayituu akka hin jirre hawaasa Oromoo kana keessa jiraannee agarre. Oromoon eegaa alagaa jalatti buluu qabee tokkummaan inni qabu, nageenyi inni qabu, tasgabbiin inni qabu, kaawwan inni qabu, wanni hunduu irraa hir'ataa dhufe waan argaa ija teenyaan agarre. Oromoon dura akkamitti akka jiraataa turee fi adeemsa keessatti Oromoon waan hundaanuu hawaasummaadhaanis diinagdeedhaanis waan hundaanuu siyaasanis gadi bu'aa dhufaa wanni isaa hunduu alagaadhaan cabaa jalaa deemaa sirni gaariin isaa jalaa badaa gidiraatti buluu calqabuun isaa waan ija keenyaan agarre argaarrayi waan Oromoon duraan qabus waan Oromoon dhabes waan beeknuuf namni waan dhabesan beeku waan dhabe argatuudhaaf
carraaqii godhuu akka qabuuf Oromoon oduu ofitti deebi'ee nagaan akka jiraatu jaalalaan akka jiraatu waliigalteen akka jiraatu gidiraan akka hin jirre sharriin akka hin jirre hidhaan akka hin jirre wal miidhuun akka hin jirre akka seera Oromootitti kana hunda waan beeknuuf Oromoon kana dhabuun isaa Oromoo akka miidha waan beeknuuf kuni gara qabsootitti akka deemnu nu godha jechaadha. Kanuma waan agarreerraa fi waan hunda wal bira madaallee beeknuu fi wanni Oromoodhaan nu quuqa. Kanaaf yeroo baay'ee amma dhaloonni keenya kun dadhabaa dhufe amma dhaloonni Maccaa Tuulamaa warri Maccaa Tuulamaa bu'uureessani warra nu dura jiran abboota keenya warri amma Maccaa Tuulamaa bu'uureessan isaan amma nurra sabboonummaa qaban warri Maccaa Tuulamaa sun maaliif aadaan yeroo san jirtu isaan keessaa baanii fi Oromoon isaan keessaa baanii fi Oromoon irra jiru tokko miti. Ormi suni Maccaa Tuulamaa waggaa jedhanii maqaan amma bareentu ni da'u Maccaa Tuulamaa. Garuu warri bareentu maqaan keenya keessa hin jiru iyyuu hin jenne. Laalammaa maqaa Maccaa Tuulamaa sitti hirmaatan. Oromoon tokko ta'e yoo sana akka yeroo sitti Oromoon tokko ta'e hin beeku. Warri yoo sanii Oromoo dhiisaniiti Affaarii fi Sidaamanilleeni miseensa waldaa Maccaa Tuulamaa turan. Affaar. Maccaa Tuulamaa maqaa jiru san jalatti gurmaanii maaliif yaadni yaada saboota miidhamanii mootummaa kana jalatti miidhamuun saboota kanaa waan wal fakkeessuuf Ormi sun maqaallee filanne yeroo san tokkummaa jalatti galan. Wanni kana siin jedhuu fi warri nu dura turani nurra sabboonummaa qabaatan ture. Oromoon nu dura turan abboonni teenya nurra sabboonummaa qaban. Sii galee warra wal amanee wal ganee hin beekne waa hundaa wajjin hojjete. Walirratti hojjetee hin beekne warri Maccaa Tuulamaa sun. Warra waraqata nyaatee liqimsee kaayyoo Oromoodhaati iccitii eeguudha wareegama akkana kafalaa ture. Egaa hagum as deemuun amma amalli aadaa biraa fudhachuudhaa kuni nu keessa seenaa dhufuun isaa kuni Oromoo irraa fagaachuudhaan safuu Oromoo mi'aa Oromoo dhabuun kuni keessattuu dhaloota naannoo keenyaa kana ilmaan Maccaa Tuulamaati nu amma nu biratti dadhabbiin dhufe maaliif yeroo kana keessatti sirna Haile Sillaasee kun Oromoo irratti dhiibbaa godhee namni maqaallee akka jijjiiratu amantiillee akka jijjiiratu Oromummaa ofii akka jibbu dhiibbaa guddaa irratti godhama. Kanaaf namni haga ofirraa bahee of jijjiiruutti maqaa jijjiiratuutti amantii jijjiiratuutti Oromummaa dhiisee waan biraa fakkaatu jiraachuudhaaf kana godhuu akka qabutti gizee Oromoon deemeeti jira. Dhaloonni yeroo kana keessatti mana barnootaatti akkatti hamileen isaanii tuqamee Oromummaa akka jibban ta'anii guddatan kuni yeroo ammaa kana keessatti qabsoo Oromoo kanallee hooggananii aadaa Oromootiif safuu Oromootiin deemanii galmaan ga'uun isaan dhorge dhiibbaa saayikooloojiidhaa alagaan irratti godhe kana. Kanatu baay'ee Oromoo miidhe. Oromoo jidduu kana jiru kana. San booda dhaloonni nu jala ilmaan teenya immoo ilmaan qubee kana ta'ee ilmaan qubee kun immoo barsiisaa Oromootiin baratanii afaan Oromootiin baratanii seenaa Oromoo hin baratanii Oromummaa isaaniitti akka boonanii baratan nu caalaa akka of baratan akka nu of tuffannee mana barnootaa keessatti of jibbinee maqaa keenya jijjiidhannee baranne san udduun ta'in immoo dhaloonni nu duubaan dhufe kuni fooyyee argatee Oromummaa ofiitti booneet afaan ofiitiin barateet barsiisaa Oromootiin barateet wanni hunduu seenaa Oromoo baratee nama isa fakkaatuu fi nama isa jaalatu nama waa gaarummaa isaa itti himu nama aadaa Oromoo bareechee itti odeessu warra arrabsoo duun taane maaloo duun taane dhaloonni kana ijatti barate kun dhaloonni qubeedhaa kun amma jijjiirama fiduu danda'e. Oromummaan itti dhagaamtee amma dhaloonni ammaa kun afaanuu biraatuun beeku dubbisuudhaan beekuu hin danda'u. Kuni kan amma hireen isaa Oromummaadhaan walitti hidhamee seenaa Oromootiif maalii Oromootis akka baratu ta'ee dhaloonni qubee kun nurra fooyyee yaada jedhuun qaba. Yaa ta'u nama gara kiyyaan akkuma isinitti yeroo Haile Sillaaseetti irraa ka'ee gara adda addaatiin waloodhaanis ta'uu sirbaanis haa ta'uu uummata agarru wajjiniin haasa'ee amansiisuudhaanis haa ta'uu gara adda addaatiin carraaqqii godhaatumaan amma ga'ee kanumarraa inni karaa aadaa wannoo Oromootis ilaalchisee seenaa kiyya kan amma hubannaa kan jiru kitaabni kuni
waa'ee qabsoo Oromootii fi anillee keessa dabaree waan tokko akka tokko kan dubbatu. Duudhaa kan jedhu immoo waa'ee amantii waaqeffannaa irratti kan xiyyeeffatetu jira. Kun afaan Amaaraatiin waa'uma amantii waaqeffannaa kanarratti kan namni afaan Oromoo dubbisuu hin dandeenye illee jedhee barreeffatu jira. Egaa gara hundaanuu haga dandeenyu dhaloota kanaa waa dabarsuudhaaf humna qabnuun yaalii godhaatuman ture as ga'ee jedhee yaada. Mee xurreen aadaa fi seenaa kun keessattuu gama aadaa keessatti waan baay'eetu kaafamuu hin danda'ama. Walumaa gala aadaadha jennee yoo kaasne gama aadaatiin kutaaleewwan Oromiyaa hedduu keessatti waa'een aadaa Oromoo kun dhiibbaaleewwan garaagaraatiin laaffachaati kan inni dhufe. Laaffachuu qofa osoo hin taane kutaaleewwan Oromiyaa keessaa iddoo hedduutti akka baduufillee sirnoota gita bittoota kaleessatiin irratti hojjetamaa ture baay'ee. Mee kutaaleewwan Oromiyaa kaleessaa keessattuyyuu iddoo itti aadaan dhugaa yookiin seenaan dhugaa aadaa gaafa jennu meeshatu jira, uffannaatu jira, aadaa nyaatatu jira, aadaaleewwan gosa hedduutu jira akkuma jalqaba isinii kaase. Haga isin beektanirraa aadaaleewwan kun iddoo xiqqoo itti hafanii fi dhaloonni illee boru qorachuu danda'an, har'allee kunuunfachuu danda'an iddoon isin tuqxan yoo jiraatu. Egaa saba tokko bittaa yala oolchuudhaaf eenyummaa isaarraa mulquun aadaa isaa dhabsiisuun namni hoo mana ofii dhabee mana namaatitti gala. Nama Oromoo mana ofiitti galchuudhaaf mana isaa diiguun dirqama ta'a jechaadha. Kana jechuun aadaa isaa balleessuun, aadaa isaa tuffachiisuun waan Oromoon gaarii qabu, faa qabu hundaa dadhabaa godhanii odeessuun kana kanaan of immoo seenaa ofii beekaaf godhanii dhiyeessuudhaan akka Oromoon of jiru, akka Oromoon of tuffatu karaa siyaasaatiin illee karaa amantii adda addaatiin illee irratti hojjetamee wanni Oromoo dadhabsiise keessaa tokko kaa'e aadaa isaa kana eenyummaa isaa kana akka wallaalu akka harkaa badu safuu isaa kan ittiin jiraatu san dhiisee seera biraatitti akka bulu seera hin beeknetti akka bulu godhuun bal'inaan irratti hojjetamee jira. Kuni akka siyaasatitti Oromoon hunduu bulchaa alagaa jala ture. Harargeen jennu, Baalee Arsiin jennu, Wallagga Jimmaan jennu, Shawaan jennu, Jimma Kaaniin jennu Oromoon hunduu akka bulchiteetti fudhanne sirna tokko jalatti bulaa ture. Egaa akkuma immoo sirna kanatti aanuun kan miidhaan irraa bal'inaan irra geessin jira. Baay'een immoo dhiibbaan aadaa kan gara amantiitiin yeroo baay'ee sirna gadaa kana kan balleessu, maaloo kana kan balleessu caalaa siyaasa caalaa amantiidha. Amma sirni gadaa bakka amantiin Islaamatis taate, Pirotestaantiis taate babal'atanitti hin bade. Sirni gadaa hin badaa. Sirni gadaa bo'oo badu immoo Oromoon wanna baay'eetu wajjin bada kaa waaqeffannaanis wajjumaan badaa. Gada wanni Oromoo hunduu gadaa keessa jirti. Kuni sirna gadaa kana balleessuu irratti kaa'i qoonni siyaasatis hin jira, qoonni amantiitis hin jira. Amma bakkeen akka Karrayyuu, akka Booranaa, akka Gujii bakkeen hangee hambaan Oromoodhaa itti hafte kana Shawaa Tuulama kana keessas amantiin hin banne hin laafte malee amantii waaqeffannaatis sirni gadaas hin jira Tuulama keessa ammas. Amma fakkeenyaaf haga Arsii caalaa, Wallagga caalaa Tuulama keessa Salaalee qofatti kan bade malee bakka biraa hin dadhabe malee waaqeffannaanis hin jira. Gadaanis numa irti kaa Odaana bee hin jira haga ammaatitti addaan hin cinne caffeen Tuulamaayi. Yarattu solma geechee gadaa irratti seera ofii lallabataatuma. Gara tokko tokkoon hoo namni waa ta'ee aadaa keessatti ittiin bulaatuma jiranii. Kanaafuu namni waa qoratuu barbaade egaa kitaabni Oromoodhaa manguddoo isaa jedhanii Oromoon immoo wanna baay'ee afoolanii ilma ofiitti dabarsaa ture barruudhaan hin ta'ini. Kanaafuu ilmi abbaarraa argataa akaakayyuurraa argataa akkanatti wanni hunduu wal qabatee
Oromoon yeroo baay'ee tiyoorii oduu hin ta'in piraaktiisiidha barnoonni Oromoodha. Amma Oromoon amantii soo barsiisu akka amma sibkati jedhan kana. Kuni kana seerri kana cabsitu kana jira maaloo jira boqonnoo kana maaloo kana wanni jedhu jiru Oromoo keessa Oromoon ilma isaa waan gaarii ta'es hojjeteetuma agarsiisa waan badaa ta'es kuni badaa miti itti hima akkanumatti piraaktiisiidhaan Oromoon yeroo baay'ee Oromoon piraaktiisiitti amanaa haala kanaan wal barsiisaa dhufe egaa amma rakkinni waan kana gara gadaatitti yoo dhufnee wal qabsiifnee dubbachuu dandeenya amma ilaalchatu jira ilaalcha sanitti deebi'uudha amma kan nama rakkisu amma gadaan maqaadha amma fakkeenya namni gadaatti deebinaa gadaa malee falli keenya jiru jee artistoonni illee sirbanii namoonni illee gara falanu ta'aniiti waggaa dubbatan dhageenya garuu amma gadaa maqaadhaatti deebi'uu osoo hin ta'in ilaalcha gadaatitti deebi'uu dandeenya ilaalcha gadaa san qabaa dhaloonni ammaa kun amma gadaan durii dura nama hin boca ijoollummaa irraa qabee bocee ilma abbaa gadaa akka ta'utti wannoo san kennaaf sheeppii san kennee fi akkasitti uumama namni waan dhugaa akka fudhatu dhugaatti akka bulu godhaniit waa hunda caalaa wanni amma gadaadha gadaan dhugaa wal qabataa dhugaa waa hundaa wal qabataa amma gadaatti deebi'uu jechuun dhugaatti deebi'uu jechuudha wanni biraan jiru gadaatti deebi'uun dhugaatti deebi'uudha wanni amma nu harkaa bade kun hunduu dhugaan badu irraa bada wanni biraan jiru dhugaa baduutu balleessu amma maal jedhanii akka dhugaatitti dhugaan nagaa dhugaan jiraatu malee nageenyi jiru dhugaan qaroomina qaroominni dhugaan jiraatu malee hin jiru amma namni dhaloonni kun qaroo waan tokko kireetiviitii qabaatullee ta'uudhaaf dura nama sammuun dhugaa titu dhugaallee arga sigalee namni hoo sammuun isaa gidiraadhaan guutame hoo sammuun isaa dharaan guutame sobaan guutame kireetiviitiin isaa qaroomin isaa gadi hir'ataa jedhamee amanama sammuu qulqulluutu dhugaa argee waan rakkoo tokko fala fiduu kan danda'u dura rakkuma arguudhaaf sammuu qulqulluu qabaachuu qabda hoo dharaan guutamtee faayidaadhaan guutamtee dhugaa sitti mul'atu hin argitu badumti kun badiidha dhuyanuu badii sunu sitti mul'atu baduu sanii hoo beekte immoo fala fiduu hin dandeessu wanni kana jechuuf dhugaan qaroomina kan jedhanii fi qaroominni dur warri gadaadhaa sirna gadaa kana ittiin tumne sun maalirraa dhufe sammuu dhugaadhaan guutamte irraa dhufe dhugaan guutamuu santu qaroo isan godhe sigalee namni awwaata dhugaarraa fagaatuun qaroomina dhabaa deemaa jechaadha kanaafuu dhugaan nagaa dhugaan qaroomina jedhan deebi'anii dhugaan bareedummaadhaa jedhan namni tokko namni sobaan guutamee dharaan guutame keecha isaatii dharri mul'atu sobni mul'atu bareedallee ta'e hin bareedu hoo dubbatu dubbin isaan bareedu fuulli isaan bareedu nama gidiramaa ta'e akkatti gidiraat irraa mul'ata sobat irraa mul'ata bushaa waan bushaa'u keecha asitti mul'ata malee keecha isaa qulqulloominni kan mul'atu hoo moggaa ta'e hoo nama dhugaa ta'e hoo dubbatullee bareeda namoota tokko bareedaa tokko dubartii bareedduu takka isiin sobduudha hattuudha hoo jarmaan jala gam bareedummaan isii hin badu san booda hin badaami egaa soba nama sobaa ta'uun kee beekame egaa hattuu ta'uun kee beekame bareeda ta'uu hin dandeechu ati si galee dhugaan bareeduma kan jedhaniif kanaaf nama dhugaatiitu bareeda bareedummaan dhugaarraa madditi malee uumamumaan akkaan bareeda ta'eeti fi miti bareedummaan dhugaadha qaroominni dhugaadha dhugaarraa qaroo ta'a namni si galee tokkummaan dhugaadha jagnummaanis dhugaarraa madditi nama jagna ta'etu nama dhugaa qabutu jagna ta'ami sobaan jagna ta'a nama dhugaatiitu waan dhugaati irratti du'a malee sobaani sobaaf hin du'u namni dhugaaf du'a malee sobaa wayii du'a dhugaatti amantee dhugaa jaalattuuf duutaati kanaafuu jagnas kasi godhu dhugaadha kanaafuu nu amma deemnee bu'uurri waa hundaatu Oromoo biratti dhugaadha gadaa jechuun gadaan buluu jechuun dhugaan buluu jechuudha ilma gadaa jechuun ilma dhugaa jechuudha wanni biraan jiru
Amma kanui dhugaa kanatti deebi'uu dandeenyaayidha. Dura dhugaatti deebi'uu qofa oduu hin taane dhugumtuu nama baafteettee amanuu qabda. Amma gadaanii karaa sobaa hoo deeman karaan sobaa karaan dhaqa soban gala nama dhibaa jaa Oromoo. Somni manaa si baasa malee sin deebisu sin galchu deebisee tooyi. Somni har'a si fayyada malee boru si fayyadu. Amma qaama namaatti fannoo kan akkam turanii namni dhugaadhaan deemu sammuu qulqulluu qabaa. Sammuu fayyaa qabu qabaa. Sammuun isaa sun immoo fayyaa qabu sun immoo jagnummaa qabaa, jaalala qabaa, beekumsa qabaa, waa hunda qaba. Nafa kana immoo akka boodiitti yaa fudhannu. Boodii makiinaa yaa jennu. Si galee? Amma kaayi nafa kana hoo qadadeefnee xuufnee bareechine boodiidha bareechina. Si galee? Dhugaa hoo dubbane maal? Motora namni qabu santu dhugaan motora sana kan boodii kanaan deemu kan boodii kanaan galu boodii kana waa hodhuuf amma nuyi sammuu san dhiifne qaama kanaafi jennee hanna qaama kanaaf somna kana qananiisudha. Kan qanani'uu qabu kan eegamuu qabu sammuu namaati. Kan waa hundaa fidu kan nagaa fidu kan jaalala fidu kan bareedu bareedummaan kan irraa dhufu jaalalli kan irraa dhufu tokkummaan irraa dhufu gootummaan kan irraa dhufu qaroomni kan irraa dhufu dhugaa irraa dhufu. Dhugaan hoggaa sammuu keenyadhaan eegni jiraatti. Kanaafuu nu amma gadaatti deebina hoo jenne dhugaatti deebina jechuu ta'uu beekuu qabna.